Antaasa kanaa tokkoon qabuun beekamtii Yesuus yaalaa biyyoota dabalam ulfinni Yesuus yaalaa lafatti dabalam waan hawaasan kabajni waan Kiristoosii hin ulfeessin waan Waaqayyoon hin kabajne hojjedhee beekamuur namni tokko na beekuu dhiisuun filadha. Dantaasa kanaa kaleessa sin qabu har'as immoo hin qabu. Yesuus yaala beekamtiin miliyoona lafatti dabalam alkoolii sooshaal miidiyaa kanaan har'a machaa'eera nam isa gaafa dhugeedhu nam machaa'eera bakka namnarra fuula Waaqayyoo caalaa foola warii barbaadaa maal taane obboloota maal taatan amma maraatummaa sadhumaatti maaliif geenya keessumatti baay'ee tokko kan na jibbisiisu isa namoonni beekamtiidhaaf jedhanii sooshaal miidiyaa kanarra ba'anii wal qeeqanii fedha kanaan machaa'u keessa ba'anii maraatummaa sadhumaa sadarkaa ajandaa nama dhuunfaa fudhatanii waltajjiitti ba'utti ga'anii miidiyaatti fudhatanii ba'utti ka'anii maraatummaa ammasa kanaatti maraatina beekamuu dura ofii keenya ofa beeku keessumaa dargaggoota waa tokko dhaaman warra umurii korra jirtaniif waa tokko dhaamuu barbaada. Namni nu beekuuni ammatee vaaliyuun qabaata gaariidha rakkoon qabu waan gaarii hojjennaan beekama waan safuu hawaasaa kabaju hojjedhaa beekama waan Kiristoosin ulfeessu hojjedhaa beekama kana ala garuu maqaa namaa xureessuudhaan kana ala garuu safuu hawaasaa cabsuudhaan kana ala garuu waan akka seera dubbii Waaqayyootti sirrii hin taane hojjechuudhaan beekamtii argachuuf hin dhama'ina. Ota akkasa goonu isa jalqabaa fooloowarii dhiisnee fuula Waaqayyoo barbaannu isa lammaffaa beekamuu caalaa ofii keenya ofa beeku. Namni baay'een har'a utuu of hin beekam ofii isaa hin beeku jireenyi isaa maal akka ta'e hin beeku sun immoo namoota baay'ee galaafateera namooti baay'een sanaaf ragaan keessumatti fedha beekamtiitiin machoomneerra kanan jedhuufi har'a nami fedha isaa Waaqayyo wajjin haasa'u caalaa namni miira isaa gadda isaa dhukkubbii isaa waan isa mudatu as ba'ee sooshaal miidiyaa wajjin bu'a faarfannaa boo'ichaa tokko banataa isa taa'ee boo'aa oola. Baay'ee tokko natti dhaga'ama baay'ee jaalladhee gara sooshaal miidiyaa kanaatti wangeela barsiisuun dhufneen dhaloota maraatee baay'eetu jira warra fayyan yaaluu dandeenya warra hin fayyine immoo hidhuudha baqa wanti godhamu hin jiru waan ta'eef har'a namni ol galee mana isaa cufate Waaqayyoon kadhachuu dhiisee gammachuu isaa sooshaal miidiyaa gaddi isaa jireenyi isaa sooshaal miidiyaa maa sadarkaa amma kanaatti geenya iifini kiristaanoon iifin tajaajiltoonni Machi amma kanaatti maaliif deemna bakka namni dubbatu namni nu qajeelchu hin jiru yoo ta'e maraatummaan amma kana nu haa ga'u bakka qullaa amma kana dhaabachuun nu haa ga'u bakka ani yeroo namoonni keessaan na dubbisanii Waaqayyoon naa kadhadhu haala akkasiin jira jedhanii keessaan na dubbisanii waan tokko tokko na taasisanii isa jalqabaa piroofaayilii isaanii jala dhaqeen ilaatu nama sooshaal miidiyaatti boo'u moo nama Waaqayyootti boo'uudhaan jedha baay'een keessan immoo piroofaayilii keessa yeroo suuraan jiru iyyuu suuraa warra sirbaniiti maraatummaan kana caale maayin qaama koo keessaa inni Kiristoosin lallabu inni sirba lallabu isa kam inni cubbuu lallabu isa kam sanas kanas ta'u eenyuun waa ta'u namni sirbu abidda keessa irra du'eera bakka nama gaannam keessa jiru piroofaayilii waan godhadhuuf hin qabu baay'een namoota ammoo waldaattis maraataniiru dhiyoona sagantaa wayii tokko jiraan waldaa tokko dhaqee achiin jira namni wangeela barsiisaa jiru tokko paawarfulii humna hafuura qulqulluun guutame wangeela lallabu namicha achii fuudhee bilbila isaa banatee maqaadhaaf jaarsa waldaati maqaadhaaf geggeessaa maqaadhaaf ofiisaa sin tajaajila isa dubbii Waaqayyoo qixa sirriidhaan lallabamu dhiisee taa'ee ofiisaa innis kan sooshaal miidiyaa hojjetata maraatummaan amma kanaa maayin obboloota tokko waan baay'ee dubbadheera nan beeka garuu maraatummaa keenya irra hin caalu gaafa teessanii ilaaltanii xinnoo dubbiin kun umurii koo ol waan ta'eef isinii fudhatamuu dhiisuu danda'a ta'a garuu dhugaan isinitti himu nu erga akkas taane dhaloota kanatti maal takka darbu anaaf gaaffii filiis waa tokkoon isin gaafadha tajaajiltoonni hojjettoonni Waaqayyoo warri wangeela lallabdan filiis dhaloota kana ajjeesina waan miidiyaa irra deemu ajandaa barbaadu malee fedha Waaqayyoo tajaajiluyyuu sadarkaa dhaabuutti ga'aniiru bakka maalidha wanti sooshaal miidiyaa irra deemu sadarkaa jechuutti ga'aniiru kottaa fedha Waaqayyootti adeebinu waa tokkoon isiniin jechuu barbaada jaalala dubbii Waaqayyootiin isin gaafadha sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa nama tokko as baanee qeequutti ajandaa godhachuutti na deemu bakka dhuguma nama sana jaallannaan keessaan gorsi wajjin haasa'e wanti irratti dubbatamuu qabu immoo hin jiraatu wanti irratti haasa'amuu qabu immoo hin jiraata isa dhaqeen kaasu lammaffaa waan dubbachuu barbaadu filiis ijoolleen keenya shamarranii waan ulfina Waaqayyoof hin taaneen hojjetina.